Oromiyaa kutaa 11 keessa Rabbiin uummata Arsii harka dhiqatee uume laa kun barakiinaadhaaf saamunaadhaaf oomoodhaan ajaaksiidhaan dhiqateetu uumeen qimamiiwwan duwwaa kana jechuudha. Finitti nima jechuudha. Handhuurri lafa Oromiyaa lafa Arsiiti. Mataan Oromoo nama Arsiiti. Arsiin biyya gandummaadhaan hin jedhina. Dhiitee kufaan biyyatti taphachaa jiru koo qamadiin achi dhufaam daabboo kan ta'u jechuudha. Isa nyaateetu iddoo keessatti xallasa dhiitee kufaan jechuudha. Arsiin bakkalcha Oromooti. Arsiin bakkalcha Oromiyaati. Mataa namaati. Akka Oromootti koo kan nuti qabnu, kan nuti jaallannu, kan nuti abdannu koo uummata Arsii qofaadha jaallattanis jibbitanis jechuudha. Arsiin jibban beeku jaalala malee. Jaalalatu keessaa madda jaalalatu keessaa madda jaalala keessaa burqa uummata Arsii. Jaallattanis jibbitanis jechuudha. Oromoo warri kaanillee fakkeenya uummata Arsii irraa fudhattanii uummata warra kaanillee jaallachuu qabdu. Oromoof Oromoo wal jaallachuu qabu. Kan jaalala Oromiyaa barsiise fi warra kaan barsiise uummata Arsiiti. Bakka Arsiin biyya gandummaadha midhaamin immoo nan ilaallatu ana. Warri Arsii uummati Arsii galata guddaa narraa qabdu isin yoomillee bakka. Gochaa isinii Oromoof gootan Oromiyaaf gootan yoomillee hin irraanfatamu. Kan irraanfatamu miti bakka. An dhiisee darbuu nan danda'an garuu gochaa keessantu anaan na tuttuqa yeroo baay'ee anan bakka. Jaalala keessantu anaan na tuttuqa malee ani gochaatiin namaaf gootan biyyaaf gootan irra darbuu wallaalee miti. Yes.